AI yookiin hubannaan namtolchee jireenya keenya jijjiiraa jira. Biyyoonni tokko yeroo ammaa AI'n teekinooloojiin maal akka ta'e kan ibsudha jedhu. Sababiin isaa AI'n akkaataa barnootaa, hojii fi jireenya keenya jijjiiraa jira. Haa ta'u malee gaaffii ijoon ijoolleen keenya hojii manaa isaanii AI fayyadamanii akka hojjetan eeyyamuu qabnaa kan jedhudha. Yeroo ammaa ChatGPT fi Cloud qormaataaf barnoota kanneen akka herregaa fi kanneen biroo furuuf fayyadamtoota hedduu gargaaraa jiru. Namoonni baay'een seera luga afaanii sirreeffachuuf, koodii kompiitaraa ulfaataa ittiin hojjechuu fi hojii mana barnootaa ittiin hojjechuuf AI fayyadamaa jiru. Kunis barsiisota qofaa osoo hin taane barsiisonni yuunivarsiitii riseerchii hojjechuu fi piroojeektii isaaniif karoora baafachuuf AI ni fayyadamu. AI'n yeroo ammaa sadarkaa guddaa irra geera. Garuu kun waan gaariidha. Namoonni gariin kun kufaatii hamaa fiduu danda'a jedhanii sodaatu. Sababiin isaa daa'imman qormaata hatuuf sammuu isaaniin yaadanii furmaata fiduura yeroo hundaa AI'tti akka hirkatan isaan taasisa. Gariin ammoo teekinooloojii dafanii haala gaariin hubachuuf gaariidha jedhu. Kanaaf dhugaan jiru maali? Mee yaada gaarii irraa haa eegallu. AI'n akka salphaatti akka barannuuf nu tajaajila. Namoonni mata duree tokko baruu yoo barbaadan gara daree barnootaa osoo hin deemin salphaatti waa baruu ni danda'u. Afaan Ingiliffaa afaan lammaffaa isaanii yoo ta'e, AI'n afaan dhaloota isaaniin deebii kennuufii ni danda'a. AI'n furmaata hedduu laachuun waan ulfaataa tokko akkaataa salphaa ta'een hubachiisuu ni danda'a. Barattoonni mata duree tokko irratti hubannoo ga'aa naaf kenni jechuun hubannoo ga'aa argachuu danda'u. Kun daa'imman tattaaffii mataa isaaniitiin akka waa baran ni gargaara. Haa ta'u malee AI ilaalchisee yaaddoon ni jira. Yaaddoonni guddaan dogoggora qabaachuu isaati. AI'n yoo dogoggores sirrii nutti fakkaachuu danda'a. Qorannoon bara 2024 bahee akka agarsiisutti AI'n madda hin jirre bu'uura godhachuu fi barreessaa yeroo dheeraa dura du'e maqaa dhahuu isaa argateera. Kanaaf namoonni AI irraa baratan deebii AI guutummaatti amananii fudhachuu irra deebi'anii gulaaluu fi barruuwwan biroo wajjin wal bira qabuun odeeffannoo argatan madaaluu qabu. Akkuma kanallee AI'n loogii qaba. Deebiin AI qabiyyee intarneetii irra jiru irratti kan hundaa'u yoo ta'u, yaada intarneetii irra jiru qofa calaqqisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa doktoraa fi narsii nuuf dalagi yoo jenne, doktora akka dhiiraatti, narsii ammoo akka shamaraa godhee nuuf dalaga. Kanaaf ijoolleen keessan akkasitti yaada akka guddatan barbaaddu? Yaadni kun hirkattummaa hin ibsu jettanii yaaddu? Barattoonni AI irratti garmalee yoo hirkatan yaada kalaqaa yookiin argannoowwan mataa isaanii guddisuu yookiin kalaquu irraa boodatti hafuu danda'u. Akkuma beekamu barachuu jechuun yeroo hundaa deebii sirrii argachuu jechuu miti. Dhama'anii dogoggora ofirraa barachaa jijjiiramuu jechuudha. Kanaaf furmaanni sirriin maalidha? Ijoolleen keenya bilisaan akkaataa itti fayyadama AI ibsachuu danda'uu qabu. Fakkeenyaaf kaalkuleetara haa fudhannu. Herreega keessatti akka hin fayyadamneef dhorkuu hin dandeenyu. Garuu yoomiif akkamitti akka fayyadamuu qaban ijoollee keenyatti ni himna. Namoonni AI irratti ilaalcha garaagaraa qabu. Yuunivarsiitiiwwan hedduun barattoonni AI akka isaaniif hojjetu caalmii akka AI waliin hojjetan gorsu. Yaadni kun addunyaa barnootaa hedduu keessatti fudhatama qaba. AI'n akka deeggarsa barnootaatti nu fayyaduu qaba malee bakka barnootaa nuuf bu'uu hin qabu jedhu. Ijoolleen keessan yaada isaan rakkise akkaataa salphaa ta'een akka isaaniif ibsu gaafachuu danda'u. Sana booda AI'n akka isaan hubate yoo baratan yookiin deebii salphaa yeroo argatan waan hundaaf AI abdachuu eegalu. Kanaaf akkaataa itti fayyadama AI keessatti wantoota beekuu qabnu 5 haa ilaallu. Tokkoffaan qajeelfama mana barnootaa hordofu. Sababiin isaa ijoollee keenya hordofuuf nu tajaajiluu ni danda'a. Lammaffaan barsiisota ijoollee keessanii waliin dubbadhaa. Fayyadama AI irratti ilaalchi isaanii maal fakkaata? Maddeen kamtu itti fayyadamuuf amanamoodha kan jedhu nu hubachiisuu danda'u. Inni sadaffaan ijoollee keessan waliin dubbadhaa. Akkaataa itti fayyadama AI isaanii gaafadhaa. Amanamummaa akka qabaataniif jajjabeessaa. AI fayyadamuun akka hannaatti ilaalamuu hin qabu. Garuu akka waan ofii hojjenneetti fakkeessuun garuu rakkoo biraadha. Inni arfaffaan akka ofiin hojjechaa jiran akka agarsiisan ijoollee keessan yaadachiisaa. AI fayyadamuun yaada isaan ofiin kalaqan irratti isaan utubaa jira yoo ta'e gaariidha. Garuu maal akka hojjetaniif maaliif akka hojjetan hubachuu danda'uu qabu. Inni shanaffaan ofii keessanis AI fayyadamuun hubachuuf yaalaa. Waan beektan tokko gaafachuun akkamiin akka isin gargaara ilaalaa. Akkaataa kanaan AI'n eessatti gaarii akka ta'ee fi eessatti immoo gaarii akka hin taane hubachuu ni dandeessu. Xumura irratti barachuu jechuun qabxii gaarii qabaachuu jechuu osoo hin taane sammuu keenya qaruun waan haaraa abuuruu danda'uuf carraaquu jechuudha. AI'n ammoo bakka kana bu'uu hin danda'u. Garuu daandii qaroominaa keenya irratti nu gargaaruu danda'a. Kanaaf ijoolleen kee AI fayyadamuun hojii mana isaanii akka hojjetan ni jajjabeessita. Hangama kootiin hanga tokko akka fayyadaman nan barbaada. Garuu guutummaatti AI irratti akka hirkatan hin barbaadu. Hojii manee qofaaf akka itti fayyadaman osoo hin taane hojii isaan qaruu danda'u hojjechuu keessatti akka itti gargaaramaniif nan jajjabeessa.